Durba durbummaa qabduun dhabee. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Seenaa kana keessumaayyuu akka dhaggeeffattaniif kanan barbaadu dhiirota akka handaaqqoo morma kutanii lafa naqanii dubartii irra deemtanii durbummaa balleessitan, dubartoota durbummaa balleessuuf dhiiga arguu dhiirota barbaaddaniif dirree waraanaa deemaa kanneen jettanii fi kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee jalqaba kutaa 1 hanga 10tti baradhee xumureen qabxiin ana jalaa hafee haa ta'uutii garuu haga digirii 2ffaatti baradheen eebbifamee jira. Maatiin kiyya maatii nagaa qabeessa, maatii qonnaan bulaa sodaa waaqaa jalatti waaqa uumaa isaa galateeffatee jiraachaa ijoollee isaa guddisu. Anis ta'e obboloonni koo na waliin dhalatan wanti nuuf barbaachisu hanga humna maatii keenyaan nuuf guutee barnoota keenya baranne. Barnoota barachuu maddiitti barnoota amantaa ijoollummaatii kaastee manni amantaa keenyaa barsiistullee sirriitti baranneerra. Ani maatii amantaa Pirootestaantii hordofu keessatti dhaladhe. Maarreegaa amantaa kanattillee akka jabaannuuf maatiin keenyi waan nu jajjabeessaniif ijoollummaa kootii kaasee mana amantaa keessatti guddadhe. Macaafa qulqulluus sirriittiin jaalladha. Namni nama jaallatu ta'uu fedha mitiiree. Anis ijoollummaa kootii kaasee macaafa qulqulluurraa kan hin dubbise nama Yoosef jedhamu yookiin immoo amantaa Islaamaan Quraana keessatti Yusuuf jedhamee waamamu fakkeenya isaa jiraachuun barbaada. Akka Yusuuf bareedina kootti dubartiin hedduun inaafanii natti maraachuu, gabaa yeroon bahu, barnootaa yeroon deebi'u hundumaan barbaadamuu baadhus haa ta'uutii garuu dhiira bareedaa dubartiin hedduun barbaaddudha. Dubartoonni hedduun na barbaadanis ani garuu kaayyoon kiyya kabaja dhiirummaa koo qabadheen yeroo gaa'ilattiin seenu dubartii kabaja ishee eeggatte fuudheen waliin jiraachuuf hawwii guddaan qaban ture. Umrii ijoollummaa kootii kaasee haga har'aatti mana amantaa koo nan tajaajila. Maarree yeroo ijoollummaa koo hiriyoonni koo dhiiraa jaalallee mataa isaanii qabatanis ani garuu yaada kanallee hin fudhun ture. Yeroo kutaa 7, 8, 9, 10 baradhu dubartoonni ati dhiira miti meeshaa dhiirri qabullee hin qabdu jedhanii narratti wal qabsiifatanillee ni turanii. Baay'ees nan qorama. Miira dhiirummaa dhabeen otoo hin taane Waaqayyo kan eebbisu kan jaallatu hanga dhumaatti isa amanameedhaatii hanga gaa'ilaatti dubartii kamuu dhungachuus dhungatamuus waliin ciisuus qaamaan wal tuttuquus gonkumaa hin barbaadun ture. Yeroon kutaa 9 kutaa 10 ga'u immoo inumaa kan kana caalu dhagahaan dhufe. Hiriyoonni koo waliin faarfannu, waliin tajaajillu, barnootallee waliin barannu, jaalallee qabatanii ni ulfeessu. Cubbuu irratti cubbuun badiidha. Erga ulfeessanii booda barnootarra waan jiraniif umriin isaaniis reefu ijoolleellee waan na tureef ulfa sana ni baasisu. Daa'ima dhalachuuf uumame gadameessa isaanii keessaa baasanii gatu. Kana qofaa dhaaree otoo hin heerumiin maatii dhoksanii qoricha ulfa dhorku kan fudhatanis obboloota dubartootaa ani beeku baay'ee jira. Sababa kanarraa kan ka'e dubartiin takkaamaafuu dhiira beektee jennaan daa'imni gadameessa ishee keessatti uumamuu ni danda'a. Sana ofirraa baasteetti yoo ta'e illee maalin beekaa cubbuun ishee qabatee gara mana koo dhufe jireenya kiyya irratti dhiibbaa waan qabuuf durba durbummaa qabdu malee hin fuudhuu jedheen jala mureen jireenya koof kaa'eera. Kanaanis akkuman duran isinitti hime barnoota
kutaa 10ffaa xumureen qabxiin naaf hin dhufne. Sababa kanaanis kolleejjii barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa galmaa'een barachuun eegale. Qorumsa COCs yeroo yerootiin akka ajaa'ibaatti darbe. Qabxii gaariis wanta galmeessiseef magaalaa Finfinnee dhufeen dorgomeen barsiisaa kolleejjii Baalaa Taa'oo ta'e. Kanaanis maatii kiyyarraa adda baheen jireenya dargaggummaa jiraachuun eegale. Si'a kanatti illee qorumsi natti heddummatus haa ta'uutii garuu Rabbi kana yaadeef akka nagahuuf harka dubartii kamiirrattiyyuu akkan kufneef jabaadhee kadhachaa wantoota gara kanaatti na dhiiban ofirraa qabaa dargaggummaa kiyya dhiibuun dabarse. Silaa ni beektuutii bara kana karaa ittiin inni dhiiraas isheen dubartiis hin qoramne hin jiru. Haa ta'uutii garuu Rabbi na gargaaree qalbii koo yaada kanarraa kaaseen jabaadheen itti fufe. Finfinnee waanan ta'eef baadiyyaadhaa maatiin kiyya firri namoonni na beekan dhufanii bakka ani kireeffadhe boqotanii dhimma dhufaniitiif xumuranii galu. Maarree kana keessatti maaliif hin fuutuu hojiis qabatteettaa jireenya gaariis jiraachaa jirtaa naan jedhu. Akka tasaa ta'e anaaf ganamaan naaf milkaa'e. Rabbi qabeenyaan illee na eebbiseera. Maarreegaa kanaa olanis turuun qabu jedheen fuudhuuf hin murteesse. Haa ta'uutii garuu kaayyoon kiyya dubartii durbummaa qabdudha waan na ta'eef akka gaaffii yaada sammuu intarneetii irra kaa'amee feesbuukiitti galchanii googil godhanii fidanii amantii barbaachisaa. Kanaanis guyyaa tokko namni biyya keenyaa gara mana koo dhufe tokko mucayyoon dhiiran beekne tokko jirti ni barbaaddaayii jedhe na gaafate. Anis of kan eegdeetti yoo ta'e hin bareedinis haa bareeddus haa gabaabbattus haa dheerattus haa qabaattus haa dhabdus ani haadha manaa koon godhaa naaf dafii jedheen itti hime. Maatii kiyyatti illee bilbileen dubartii akkanaa natti maniiruu jedhee yeroon gaafadhu isaan qabeenyan qabanii si hiyyoomsuu jedhanii na didanii. Anaaf garuu ilaalchi koo kanan turre. Bilbila mucayyoo argadheen haasofnee nama amantaa akka taatee fi nama amantaa isaatti cimaa ta'etti heerumuu akka barbaadde kabaja isheellee akka eeggatteettu natti himte. Anis ani fedhiin kiyya si argeen bareedina kee siif dinqisiifachuu miti haa ta'uutii garuu ulfina kee qofa akka eeggatteen barbaadaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana isheenis kabaja kiyya eeggachuuf gatii guddaan kanfaleera. Ni beektaa oduu hawaasa keenya keessatti haasa'amuu yoo barbaadde erga wal amannee jaarsi ergamee booda na ilaaluu dandeessaa narraa dhabnaan na dhiisii jettee natti himte. Anis konfidensiin ishee kuni durbummaa waanuma qabduuf jedheen maatiin kiyya jaarsa erganii akkanaaf xumuran nan dirqisiise. Wanti hundumtuu yeroo gabaabaa keessatti xumuramee guyyaan gaa'ela keenyaas gahee akka duudhaa amantaa keenyaatti gaa'ela keenyas raawwanne. Galgala cidhasaa kan durbummaa fudhate ni gammada. Anaaf garuu guyyaan itti boo'e uumamuu kiyya jibbe of abaare ture. Haati manaan koo durbummaa qabaachuu fakkeessuuf jecha yaaliin isheen hin goone hin jiru. Haa ta'uutii garuu kun tooftaa dhugaa qabdu na dhoksuufidha jedheen miinjolii koodhaan uffata kanaan nu dahaatii harkaa fi miilla ishee sirriitti naa qabaa jedheen qabsiifadhe. Hundumti keenyiyyuu durbadha jennee yaannus haati manaan kiyyaa durba miti. Mallattoon durbummaa dubartiin durba taate argisiisu gonkumaa irra hin jiru. Yeroo kanarraa kaaseetigaa namummaan koo bineensatti jaalallin isheef qabu jibbatti kan na jalaa jijjiirame. Ani dhiira ta'een bakka dhiirri dhaabbatu hin dhaabbadhu jedheen kabaja koo qabadheera. Isheen garuu ani durbadha jettee dhuftee jireenya koo jeeqxee. Takkaafuu gaa'elli raawwateera mitiiree yaa Waaqayyoo maaliif dubartii kana natti qabdee kan ani barbaadee jabeessitee ni beekta jedheen Waaqa uumaa koon komadhee takkaan ta'e jedheen gaa'ela eegalee. Baatii jalqabaattis daa'imni gadameessa ishee keessatti uumame. Dhiisuufis waliin jiraachuufis garatti hin galagaluun dhabe. Waan na sobdeef nan jibbeeni. Ifamni ishee abjuu jireenya koo na jalaa balleesse. Qulqulluu ta'een gaa'ela qulqulluu keessa jiraachuun barbaadan ture. Haa ta'uutii garuu
bakkeetti xurooftee anaanis na xureessite. Kanaan mana keessas nagaa dhabnee jaalallis nu gidduu hin jiru. Gaafa naare narree baanii maarreegaa kanatti otoo jirru guyyaa tokko yaadni ta'e naa dhufe. Gaafa dahuu jala geessu gara warra isheetti galcheen daa'ima ishee waliin achumaan isheen dhiisa jedheen murteeffadhe. Yeroon gahees gara warra isheetti ergee nagaan deessee deemees baga deesse jedheen hin ilaalleeni. Bilbilumaan hin gaafadhe. Eegasii maatii ishee bira baatii 2-3 lakkoofsiste. Har'a bor ofitti na waama otoo jettuu baatiin 6 guute. Haati kiyya kanan jaalladhuu fi kanan kabaju yaa mucaa koo maaliif waan kolfaan gootaa haadha manaa kee ofitti fudhuu jettee na kadhachuu jalqabde. Haati haadha manaa kiyyaas gaa'illi walirraa fageenyaan hin bareedu nama kolfaan hin godhin erga deessee baatii 6 fixxeetti haadha manaa kee manatti galfadhu nuti gahee keenya baanneerra naan jedhanii. Keessumaa kanaadha koo natti ulfaatee wantan godhu dhabeen otoon of jibbuu otoon of ceebba'uu hojii waan hin qabuuf konkolaataatti ergaa jedheen ergisiise. Erga deessee dhuftee booda guyyaa tokko jireenyi kun naaf hin taane durbummaa kee eenyutu fudhatee dhugaa jirtu anatti himii yookiin adda baana yookiin immoo sin ajjeesaa jedheen doorsiseenii. Yeroo kanatti haati manaan koo dhuguma durbaa akka taate dhiira akka hin beekne kakattee natti himte. Anis tarii dubartiin durbummaa ishee dhabuu kan dandeessu karaa garaa garaanii namni immoo dirqiidhaan si gudeede ni jiraayii jedhee yeroon gaafadhu ijoollummaa kootti namni guddaa na qabate ni ture. Haa ta'uutii garuu qaama kiyya bira hin geenye jettee wanta natti dubbachuu barbaaddu qofa natti dubbatte. Nan reeba nan dhiita ni wallolla namni dhufee gidduu keenya gala bultiin keenyi nagaa dhabee. Hiriyoonni keenya nu beekan isin immoo maal taataniitii mana qabduu konkolaataa qabduu waan isinitti hir'ate hin qabdanii maaliif nageenyaan hin jiraattanii ati nama mana waaqaa tajaajiludhaa haadha manaa kee maaliif akkas gootaa jedhanii guyyaa guyyaadhaan na gorsu. Anaaf rakkoon koo garuu qabeenya qabaachuu mana qabaachuu miti waan hin barbaade gaa'ela keessatti dhabuudha. Otoo jennus daa'imni kabiroos daddabalamanii. Kanaan otoon jedhu guyyaa tokko namni biyya keenyaa dhufe tokko waa'ee ishee natti hime. Kana dura jaalallee qabaattee waadaa galtee garuu immoo ergaa naan argattee akka nama sana dhiistedha. Anis maqaa nama sanaa gaafadheen nama sanaafis bifa adda ta'een bilbileefiin qulqulleeffadheen haadha manaa kiyyaan hin gaafadhe. Abalu eenyuu maaliif immoo isa dhiistee jedheen morma ishee qabee. Yeroo kana isheenis eega bartee waan hin godhun qabu abaluudhaan nan jaalladdan ture. Yeroo hedduus waliin dabarsineerraa. Haa ta'uutii garuu hojiis waan hin qabneef wanta ittiin na jiraachisu waan hin qabneef namni sitti anaan finnaan siin filadhee sitti heerumee jettee natti haasoftee. Si'a kana nan gubadhe otoo hin taane nan ciinca'een rifeensa koorraa aaratu aaree har'a adda ba'uu qabnan jedhee narreebee. Dhiifama jettus fudhachuuf hin dandeenye. Kanaan kun isa dhumaa kooti jedheen murteeffadhee qabadhus haa ta'uutii garuu jaarsi waldaa hiriyoonni koo maatiin koo gaa'ela keen diigiin ijoollee keen bittinsiin jedhanii dhufanii waan natti boo'aniif hanga har'aatti gaa'ela kana keessan jira. Waa'ee kanaa dagachuufis si'a hedduu kadhadheera. Si'a hedduu waaqatti boo'eera. Yaa Rabbii yaada kana na dagachiisiitii gaa'ela naaf kennite kanaan na jiraachisi jedheen guyyaa hedduu gaabbii galeera. Haa ta'uutii garuu gonkumaa hin dandeenye. Haati manaan koo balleessaa balleessitu anatti kan mul'atu waa'ee balleessaa ishee otoo hin taane waa'ee durbummaa dhabuu ishee yaadadheen nan tumaanii. Guyyaan ishee fuudherraa kaasee narraa adda ba'uufis fedhiin qabdu. Jireenyi bultiin jiraadhu kana fakkaata. Nageenyi kan jedhamu anaaf ishee gidduun jiru hin kabajuuni. Akkan barbaadin isheetti dubbadha. Akkan barbaadin jiraadha. Hanga har'aatti durbummaan maal akka ta'es nama gara biraas hin beeku. Gara fuulduraattis yoo tarii gaa'ela kiyyan diige malee beekuus hin barbaadu. Otoo isheen jalqabumaa nan sobne ta'ee gaa'ela keessatti illee dhuftee waggoota dheeraadhaaf dhugaa ishee na hin dhoksine ta'ee jireenya gubataa kana keessa anis hin seenu
isheen isin seentu. Hiriyoonni koo ijoollummaa kootti yeroo utaalan dubartoota garaagaraa waliin akka barbaadan yeroo ta'an maqaa mana amantaa keenyaallee yeroo balleessan anuuf qabeen waaqa jalatti of tikseen qulqullaa'ee jiraadhus haa ta'uutii garuu haati manaan ani fuudhee waliin jiraadhe sababa durbummaa dhabdeef qofa gaa'ila ani jiraachuu barbaadurraa na hambistee amma kunoo akka waraabessaaf harree wal nyaatu mana keessa wal nyaannaa kaanirrallee darbee ijoollee kiyyaafuu yaada qulqulluun qabu. Tariimmoo maaltu beeka akkuman dur shakku haati manaan koo ulfas ofirraa baasteetti ta'a otoo hin heerumiin dura qorichas kan fudhachaa turte ta'a. Ani kanan goone jettee kan itti namaaf mirkaneessitu sababa gara biraan qabdu. Takkaa dubartiin durbummaan ishee bannaan akka gaa'ila ishee hiikteetti haala kooftu. Kanaan ala gaa'illi isheen dhiira gara biraa waliin deemtee jaartu abidda ta'ee ishee gubaa. Bifa kamiinuu amansiistee abbaa manaa ishee waliin nagaa taatee kabajni maluufii kennamee waliin jiraachuu hin dandeessu. Ilmi dhiiraa garaa jabeessadha. Akka dubartii garaa laafee salphaatti biran darbu. Har'a Finfinnee keessa taa'een yeroon ilaalu na ajaa'iba. Barattoonni gara yuunivarsiitii deeman, dubartoonni gara biyya alaa deeman, otoon fuudhiin otoo hin heerumiin peenisiyoonii yookiin immoo bakka ciisichaa kireeffatanii bulu. Waliin ciisanii durbummaa koo fudhate jedhu. Haa ta'uutii garuu haala mijataa ofii bakka uumteen deebisanii komachuun sirrii miti. Har'a barattuun kutaa 5 kutaa 6 barattu hedduun ishee kabaja ishee hin eegganne. Bor gaa'ilatti kan seentu ittiin fakkaatu. Gaa'illi yoo qulqullaa'an waan qulqulluudha, yoo xuraa'an immoo waan xuraa'aadha. Fedhii keenya qofaa otoo hin taane gaa'ila qulqulluu hin taane keessatti dheekkamsi waaqayyoollee ni baay'ata. Namoonni qulqullummaan wal fuudhan gaa'ila keessa seenanillee gonkumaa waliin shakkanii. Har'a haati manaan kiyya dhiira gara biraa bila otoo na waliin jirtuu akka hin deemneef ragaan qabu. Maaliif eenyummaa ishee jalqaba gaa'ila keessa otoo hin seeniin balleessiteetti. Kabaja Rabbi uumamaan kennee fi ofirraa mulqiteetti. Kan abbaan of hin kabajne namni nama hin kabaju. Keessumaa kun immoo waan laayyoo miti. Isin dubartoonnis isinis warri dhiiraa kabaja keessan yoo eeggattan Rabbi gaa'ila keessan keessatti eebba isin eegne isiniif fida. Warri kabaja keessan eeggattan dhiirri dhalaan beekne dhalaan immoo dhiiraan beekne har'a gammadaa. Gammachuu guutuun isiniif ta'a. Seenaa kiyya sirriitti erga dhaggeeffattanii bor jireenya gaa'ilaa yaaddaniif ammuma jabeessaa qabadhaa. Hariiroo eenyu waliin iyyuu qabdan daangaatti godhaa. Kan isin fuudhu isin shamarraniin gaa'ila keessan booddee kabaja keessan haa ilaalu. Kan nama ajaa'ibu haati manaan kiyya yoo barbaadde erga jaarsi ergamee ilaalii jettee konfidensii guutuudhaan nattaasoftee turte. Haa ta'uutii garuu kan kana dubbatte dhugaamadha jedheen wal ilaaluu jechuun gaa'ila dura waliin ciisuudha jedheen waan hin amaneef anis tole jedheen amane. Ilaaluunis sirrii miti. Gubbaarra taa'ee Rabbi nu argu qulqullummaa keenya ilaalee nu eebbisu nu abaarutu jira. Hanga gaa'ilaatti kabaja ofiin turuun abbaa jaallatan itti heeruman yookiin immoo fuudhan qofa gammachiisuu otoo hin taane waaqa uumaallee gammachiisuudha. Anatti har'allee kan natti ulfaate ergan seenee keessaa bahuudha. Murteeffachuun dadhabee yookiin immoo tarii furmaata ni ta'a jettanii namoonni yaaddan yaada kana dagadheen gaa'ila kiyya akkan jiraadhuuf yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan magaalaa Finfinneerraatii. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aarraallee waa hedduu akka ilaaltan akka barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yaada jajjabinaa obboleessa keenya tasgabbeessuu danda'u komentii jalatti barreessaa fi jechaa haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa seenaawwan akkasii nama barsiisan guyyaa guyyaatiin akkasiin dhaqqabaniif sabskiraayib maddii kan jirtu mallattoo ol notifikashinii jedhu tuqadhaa. Viidiyoo kana immoo laayik gochuun na jajjabeessaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.